Hordoftoota kiyya har'a immoo akkamitti intarneeta qarshii osoo ittiin guutiin bilisaan fayyadamuu dandeenya kan jedhu isinitti agarsiisa. Jalqaba irratti pileestoorii iddoo appilikeeshinii irraa itti buustan bira deemtanii appilikeeshinii kana buustanii jechuudha. Linkii Laayir VPN kan jedhu kan buustanii. An dursee waan buuseef irra deebi'ee buusuun nan barbaachisu. Itti aansitanii egaa appilikeeshinii linkii Laayir VPN jedhamu kana egaa buustanii booda garam deemtanii telegiraamii irratti faayila tokko isinii kaayetiin jira. Mooyi Online kan jedhu guruupii kanarra seentanii faayila kanneen keessaa tokko kan isinii hojjetu laaltanii buustanii jechuu faayila kanneen sadiin keessaa. Eega buustanii booda faayilicha kana maal gootanii amma fakkeenyaaf ani hanga ammaa kanaayyuu bilisaan fayyadamaa jira. Disconnect godhee isinitti agarsiisu. Ani isaan fayyadamaa jira waan ta'eef disconnect godhee isinitti agarsiisu. Disconnect godhu. Akkuma argitan disconnect ta'ee jira. Deemee baalaansii kiyya isinitti agarsiisa. Baalaansiin kiyya 00dha. Qarshii of keessaa hin qabu jechuudha. Qarshii of keessaa hin qabu jechuudha. Akkuma argitan 00dha baalaansiin kiyya. Akkamitti baalaansii 00 osoo jiru akkamitti firii intarneetii yookiin waan barbaanne fayyadamu yuutuubii, feesbuukii waan barbaanne intarneet irraa waan fayyadamuu qabnu hundaayyuu akkamitti akka fayyadamuu qabnu isinitti agarsiisa. Eegasii faayilicha buustan san bira deemtanii maal gootanii faayilicha kana appilikeeshinii dursitanii linkii Laayir kan jedhu kana dursitanii buustan waan jedheef kamiin isinii banaa kan jedhu isin filachiisa. Achi keessaa immoo linkii Laayirii kanaan akka isinii banuu ajajattan jechuudha. Egaa ajajjanii booda konneektii jettanii hin eeydanii xiqqishoo ni tura. Konneektii godha. Asirratti an dursee waan kana dura waan konneektii godheef taayimii dheeraa naa kennee jira. Haa ta'u malee isiniif daqiiqaa 3 akka isinii kenna. Saniif ammoo maal gochuu qabdanii taayimii keessan dabalachuudhaaf yookaan ammoo bilisaan sa'aatiitti fayyadamtan dheereffachuu yeroo barbaaddan adi taayim isa jedhu kana tuuxanii jechuudha. Yeroo as tuuxanii appilikeeshinichi advertaayimentii tokko akka laaltan isin dirqamsiisaa jechuudha. Isaaf ammoo beeksisa tokko laaltanii fi isaanillee achirraa maallaqa argatan natti fakkaata. Achirra deemtanii beeksisni haga dhufuuf ammoo obsaan eeydanii jechuudha. Akkuma argitan kabajamtoota hordoftoota kiyyaa beeksisni isaanii dhufee jira. Beeksisa kana hanga dhumatuuf sekendiin iddoo kanatti ilaakkaa jiru kana hanga dhumatuu eeydanii eegasii booda eega inni xumuramee booda X iddoo jedhu kana tuuxanii taayimii isinii dabalaa jechuudha. Maaliif dursa konneektii yeroo gootan daqiiqaa 3 qofa isinii kenna. Yeroo immoo advertaayimentii ilaaltaniif taayimii dheeressee isinii kenna jechuudha. Taayimii isinii kennee jira. Konneektii ta'ee jira. Amma fayyadamuu dandeenya jechuudha. Duubatti deebinee mee appilikeeshinii tokko bannee haa laallu. Fakkeenyaaf feesbuukii haa bannu. Akkuma argitan kabajamoo hordoftoota kiyya feesbuukii bifa konneekshiniin baay'ee waan hin jiru keessattuu halkan baay'ee hojjeta. Halkan fa'aa sirriitti fayyadamuu dandeessu. Isa biraa immoo deemnee yuutuubii haa laallu. Kabajamoo hordoftoota kiyya xiqqishoo konneekshiniin hin jiru natti fakkaata. Xiqqishoo obsaan eegaadha. Obsa gaafata. Obsitanii ho'idan akkanatti isinii fidaa jechuudha. Kanaafuu yuutuubiillee bilisaan maallaqa tokko osoo hin kafalin bilisaan ilaaluu dandeenya jechuudha. Yeroo tokko yeroo konneekshiniin baay'ee hin jirre dafee akka maallaqaan hojjetu isin hojjechuu dhabuu danda'a. Haa ta'u garuu yeroo maallaqa keessaa hin qabne bifa kanaan firii intarneetii fayyadamuu dandeessanii jechuudha. Kabajamoo hordoftoota kiyya barumsa har'aaf jedhee isinii qabadhee dhufe kana fakkaata. Gaafilee yoo qabaattan waan isin hojjedhu kan barbaaddan yoo jiraate koomentii jalatti naa kaa'uu dandeessu. Galatoomaa. Yoo isinitti tole sabskiraayib, sheer, laayik naa gochuu hin dagatinaa. Galatoomaa.